ما شاء الله كان فكاتا روزي برياني عندها قوني ما شاء الله دا مقروجي ساتا ديمنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو وردفتو تافي كبجمتو تماتيا شوتو كم نقا كيساني النقا قول ربين قال الناقو أكم أولمانا في جروب جري ما فكاتي أكسم اللور دفتو نمن تابرا الكفون سنين جنة جرى جرتو بقى جراتني يكون من دا قومي جانجرة jalqaba shabuuf kalii loomiidhaani ergi murmure booddee zafazzafeen ture amma sirriitti miicee qopheesseera. Asitti wantan ittiin hojjedhu qopheessadheera. Kunoo dinnicha, shunkurtii, qimamoota adda addaa, baajii abbaa lama akkasumas qaaraa fi qullubbii qopheessadheera. Kun hundaanqoo koo sirriitti miicee qopheessadheen jira. Shunkurtii walakkaasaa ittiin qulaallaa walakkaa tabbasee irratti sanna kun hambisadhe. Shunkurtii keenya bisheessanna. Zibdaa maankaa tokkotti godhe. Zayitii xiqqoo wajjin. Shunkurtii keenya mana diimatutti sirriitti sosochoosa. Bishaatee jira. Bunni ta'eera. Asitti dinnicha tabbasa. Dinnicha irraa baaseera. Kunoo shunkurtii wajjin. Isa booddee daanqoon miicee itti naqaa. Dinnichi dafeen bishaatudha. Dinnichatti naqee jalqaba jechuudha. Xinnoo tabbase. Manni bishaan isaa fixatutti sosochoosna. Asitti shunkurtii tabbasaan jira. Qimamiin kun kan fayyadamu qimamii biryaanii filfila aswad kamunii kaarii zinjibila daakamaa maalidha kun kaarii fi orgaanoodha. Akkasumas qaaraaf qullubbii itti godheera. Daanqoo keenya bishaataa achumarraan qimamii akka inni of keessatti fudhatu sosochoosaa deemna. Qimamii warri kun immoo loomii gogaa, qarfaa fi mismaar yookaan immoo qurunfudii akkasumas baala baarsaa fi maal jedhu waraqaa gaalii jedhu jarri immoo baala baarsaa fi jenna.
Barzaafi maalidha afaan Amaariffadha. Baargamoo irra lagee akkasii ruuzii affeelaan jira asitti. Ruuziitti kalarii xiqqoon itti godha xiqqoo akka addeenya isaarraa jijjiiruufi asitti daankoon keenya sirriitti bishaateera amma abidda isaa qannaseen jira. Isa booddee dinnicha kana keessaan baasee maaliif dinnicha akkuma yeroo kaanisee dinnicha duratti naqee dinnichi baay'ee bishaate amma daankoon bishaatutti yoon sochoose shiroo ta'a. Kanaaf dinnicha keessaa babbaasee ture irra gidduutti naqe amma ruuziin keenya maashaallah kun bifa bareedaan bee itti naqeen kee maalin godha abidda amma dhumaatti gadi qabeen itti qadaada maaliif bishaan jala daankoon suni sirriitti xuuxachuu qaba. Sa'aatii walakkaa abiddi isaa akka qannasamee jirutti nan tursiisa. Distiin baay'ee guutee jira bakka ruufnaan ta'u amma salaaxaa qopheessina. Salaaxaan qophaa'aadha murmurreerra waan ittiin nyaatamu qopheessadheera kunoo ushaar jedhu sadiimaa kanaan loomii fi barbarree walitti xinaa'ee taa'e bisbaasa qadarii kun immoo qaaraa shunkurtii qullubbii kuzbaraa loomii zinjibilarra walitti daakamee qophaa'e kana fakkaata argoo qopheessineerra. Ruuziinis haala bareedaa kanaan bishaatee beeraa siniin jedha maashaallah. Kana fakkaata maashaallaadha. Maatii ashuu warri maatii taatanii jajjabeessitan galatoomaa, warri haaraa dhufaa jirtan immoo maatii ta'aa fi jajjabeessaanii isiniin jedha. Amma asiiriin hojjedha. Asiirii immoo kaarotii fi burtukaanii tuffaa wanta kana walitti daaka. Kunoo kaarotii haala kanaan gashareenii qopheessee jira. Burtukaanii argitanitti sukkaara bishaan qofaan fayyadame. Kunoo daakaan jira bishaan liitirii tokkoon itti naqee kaarotii abbaa lama burtukaanii sadii dhaanii hojjedheedhama. Asiirii baay'ee mi'aawaa fi baay'ee bareeda. Asiirii kookteel jedhamu bakkee irraa bitamu akkuma isaadha jechuudha. Maal biree waan kan biraa to'aakee qabnu hundumaatti nanna'ee fayyadamuu hin dandeenya. Garuu haala kanaan baay'ee bareedaadha maashaallah. Kunoo qophaa'eera caralee deebi'eera. Bifi isaas baay'ee bareeda. Akkasii kunoo ruuziinis beera maashaallah. Nyaannu kotta affeeramtaniittu isiniin jedha. Kunoo asiiriin keenyas dhiyaate akkasidha maashaallah. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.